Ashama harka fuunee hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo har'a qabadhee dhiyaadheera. Oduuliin kan sin waliin turani Taaddasa Lammaatiin. Sagantaan kun akka sin bira ga'u akkuma barame like, share, subscribe gochuudhaan maatii fi hiriyoota keessanitti nu dabarsaa jenna. Gara oduutti caa turti gaarii. Tiraaktaroonni qonnaa 589 qonnaan bultoota fi waldaalee intarpiraayizii maayikiroo fi xixiqqaa naannoo Oromiyaaf dabarfaman. Tiraaktaroonni qonnaa kun qonnaan bultoota fi waldaalee intarpiraayizii maayikiroo fi xixiqqaa naannoo Oromiyaaf magaalaa Shashamanneetti dabarfameera. Sirna kanarratti pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi ittaanaa pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaloo Abdii hooggantoonni biiroo fi keessummoonni argamaniiru. Sirna dabarsaa tiraaktara qonnaa kunis magaalaa Shashamanneetti kan raawwatamedha. Kutaa magaalaa Duukamitti namoonni yakka goomsuu raawwatan hidhaa cimaadhaan dabalaman. Himatamaan Guutaa Ayyalaa jedhamu badhaadhina mallee argachuuf yaadee yeroo garagaraatitti daldalaa biyya alaatti nama ergoof fakkeessuudhaan hubannoo dogoggoraa kennuun qarshii waan fudhateef yakka goomsuudhaan raawwateen himatameera. Himanni irratti baname tokkoffaan miidhamtuu Caaltuu Guchii jedhamturraa daldala biyya alaa ergaa of fakkeessuun sababoota garagaraatiin kaasuudhaan walumaagalatti qarshii 30,000 fudhachuun, lammaffaa miidhamtuu dhuunfaa Maskaram Gammadaarraa walumaagalatti qarshii 23,000 goomsuuf fudhachuu, sadaffaa miidhamtuu dhuunfaa Warqee Rattaarraa sababa wal fakkaatuun walumaagalatti qarshii 4,000, arfaffaa miidhamtuu dhuunfaa Asnaaqech jedhamturraa qarshii 23,000, shanaffaa miidhamtuu dhuunfaa Maartaa Kokkobee jedhamturraa waliigalatti qarshii 26,000 fudhatee yakka goomsuudhaan himatameera. Haaluma kanaan himatamaan yakka raawwateef ragaa abbaa alangaatiin waan irratti mirkanaa'eef manni murtii aanaa Aqaaqii dhaddacha har'a ooleen himatamaa Guutaa Ayyalaa yakka raawwateen namoota biraan barsiisa jechuudhaan hidhaa cimaa waggaa 8 fi ji'a 5 adabbii maallaqaa immoo qarshii 5,000 akka adabamu manni murtii dhaddacha har'a ooleen ibsee jira. Marii tibbana odola Taanzaaniyaa irratti deemsifamaa ture mootummaan fi woboo jidduutti taasifame irratti Jawaar Mohaammed yaada armaan gadii ibseera. Lola waggoota 5 booda yeroo duraatiif mariin araaraa woboo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti godhame dhimmoota tokko irratti waliigalamuu baatus wal hubannaan gaariin uumamuu ibsa gamalachuun irraa ba'een hubatama. Haaluma kanaan mariin marsaa ittaanu gochuuf waliigaluu isaanis agarreerra. Hawwiin uummata keenyaa waliigalteen guutuu nageenya buusu dhaga'u ta'us bu'aan marii kanaan argames gaariidha. Hammayyuu tarkaanfileen jechaa fi gocha kana bu'aa yookiin piroogresii hamma jiru kana marii marsaa kan ittaanu irratti argamuuf duuba deebisuu irraa gamalachiinuuf of qusachuun barbaachisaadha. Inumaatuu hojiilee daraan walitti dhiyeessuuf yaada dalagutu nurraa eegama. Deeggartoonni gamalachuunis ta'e uummanni bu'aan marii marsaa ittaanu akka dafee akka eegaluuf waliigalteerra akka ga'amuuf dhiibbaa gochuun barbaachisaadha jedhe Jawaar Mohaammed. Matakkalitti humnoonni hidhatanii waamicha mootummaa fudhachuun deebi'an. Gareen hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daangur keessa socho'an waamicha mootummaa fudhachuun gara mariitti seenuu ibsame. Miseensonni garichaa 73 waamicha nageenyaa fudhachuun gara mariitti seenuun ragaan argame ni mul'isa. Miseensota garichaaf hooggantoonni naannoo fi godinichaa magaalaa Galgal Balasitti simannaa taasisuun ibsameera. Harki nageenyaaf diriire meeshaa waraanarraa olaantummaa yaadatiin kan amanu ta'uusaa ibsamee jira. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM tibbana marii woboo fi mootummaa federaalaa Riippaabilika Itoophiyaa wajjiniin Taanzaaniyaa irratti taasifame irratti kantiiboonni magaalaa yaada maalii qabu kan jedhu qophii armaan gadii kana daawwadhaa
turtii gaarii. Kan danda'u nagaan yoo qe'ee jiraatedha. Kanaaf immoo hawaasni gama adda addaatiin nageenya isaa tikfachaa ture rakkoon jiraatus mo'ataa ta'uu dandeera jedhu kantiibonni magaalaa biyyattii garaagaraa nageenya fagootti dheebochuu fi hawwiidhaan qofaa hin argamu kan jedhan kantiibonni kunneen qindoomina hawaasaatiin gocha badii qolachuudhaan nageenya keenya eeggachuu keessatti kaleessarraa arrii ni wayyaa kaasu. Uummanni magaalattii ofii isaatii nageenya ofii eeggachuudhaaf qe'ee ofii keessatti hiriiree gaachana sirnaatiin ijaaramee caasaalee nageenyaa cina dhaabatee halkanii guyyaa waardiyyaa ta'uudhaan nageenya magaalattii kabachiisuu keessatti qooda olaanaa taphatee jira jechuun ni danda'ama. Kanaaf haala qabatamaa amma naannoo keenya jiruun haala nageenyaa fooyyee kan qabu, jijjiirama kan qabu, bu'a qabeessa kan ta'e xinnoo namni aara galfataa kan itti dhufee fi magaalattiin warra kanaan dura kiyaa baqatan iyyuu deebitee gashachaa kan jirtu jireenyaaf haalatti mijattuu taateen hojjetamaa jira. Dhugar keennatti sadarkaa magaalaa geggeessaa jirruu fi sadarkum godinaatti iyyuu yaaddoon nageenya hin jiru. Gaaf kan jennu humni hidhate kan aga boorees hin jiru jechuu miti. Hirmaannaa uummataatii fi hirmaannaan qaamolee siyaasaaf qaamolee nageenyaa qindoominni cimaa geggeeffameeni godina keennatti sodaan nageenya tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Haalli waliigala baadiyyaawwan naannoo keenya keessa jiran qormaata adda addaati kan ture gara gaariitti dhufaa kan jiruu fi humna guutuudhaan hojii misoomaa keenya hojjennee uummata fayyadamaa gochuudhaaf imalaa kan jiru ta'uu isaati. Daandii fi qajeelfamni dhalli namaa ittiin jiraatee bu'aa bahii jireenyaa mo'achuu danda'u nagaan akka waaruuf hundiyyuu irratti hirmaachuu feesisa kan jiran namootni nuti dubbisne nageenya bu'uuraatiin fiduudhaaf adeemsa araaraa jalqabamee jiru milkiitti qaaressisuudhaaf irratti kan hojjetan ta'us kaasuudhaan hawaasni hundis akka qooda irratti fudhatu waamicha dhiyeessaniiru. Araara kana milkeessuu fi uummanni keenya akka dargaggoottis akka abbaa gadaatti akka jaarsolii biyyaatti akka aadaa sinqeetti wantoonni hojjetamaa jiran jiru. Kanaaf araara kana waamicha mootummaan keenya taasiseen araara kana bukkee dhaabbachuudhaan dargaggoon keenya saaspeens ta'eeti araara kana eegaa jiru waan ta'eef gama araaraatiin milkeessuudhaaf uummanni keenya akkuma uummata Itoophiyaa akkuma uummata Oromoo mara uummanni Dambidolloo kana milkeessuuf haala gaariirra kan jiru ta'uu isaan ibsa. Araarri kun maaf ta'a kan jedhee hojjetus baay'eetu jira waan ta'eef hiikkoon araaraa fi nageenyummaa maal akka ta'e uummata keenya barsiisuu beeksisuu fi hubachiisuun kan hunda keenyaati. Kanas immoo carraa argannee hundaan irratti kan hojjechaa jirudha. Mootummaanis kana akka ergamaattis akka kaayyoottis akka hojjennu nuuf kennee jira waan ta'eef nuti itti amannee kan hojjechaa jiru ta'uusaa. Naannoo keenyatti dhugaa dubbachuudhaaf mariin kun karaa gaarii goolabama jedhee uummanni homaa tokko shakkii irraan qabu abdii guddaadhaan eeggachaa jira jechuufi. Mootummaan ammas waa'ee nageenyaa kan jalqabee jira. Innis fiixaan nuu ba'ee nagummaan bu'ee namni walitti deemee misooma keenya guddisuu kan dandeenyu hundumaanus amma hunda keenya deeggarsa gochaa jirra jechuudha. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qaban asirratti goolabnee jirra. Sagantaan kun akka isin bira qaqqabuuf like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas hiriyoota maatii keessaniis hundumattuu dabarsaa. Koomentiis wanna qabdan yaada qabdanillee kooment gochuun hin raaffatinaa. Ejjennoo miidiyaan kun jaalala, tokkummaa, nageenya uummata jidduutti akka horatuuf kan hojjetu jibbii fi lolinsa nuti hin jajjabeessinu, hin deeggarrus biras hin dhaabbannu.